cabsaa jiruuf wanni dhiiga lolaasaa jiruuf bilisummaa walabummaadhaaf malee namumti barbaade maqaa qabsootiin umrii isaa haa jiraatuu fi haa daldaluu fi miti jechuudha. Kanaafuyyuu wanni irraa himuunee fixuu dandeenyullee waan jiru natti hin fakkaatu. Erga jiraachuu keenyaafuyyuu sababni jiraachuu keenyaa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'e. Erga jiraanne immoo hanqina hojjechuudha yoo qabaanne numatu qabaata malee wanni hafeen jiru. Kanaafuu bu'aan qabsoo bilisummaa Oromootiin argame guddaadha. Wanti nu hafu ammallee ijaaramuudha. Ijaaramuu jechuun immoo numti inni ijaaramne kunuyyuu ijaaramuudha ammallee. Maaliin siyaasaan akkasumas immoo cichoominaan ejjennoodhaan hubannoodhaan muuxannoodhaan muudannoo darbirra muuxannoo horatanii akkasumas immoo shira mooraa qabsoo diiguudhaaf karaa warra qabsaa fakkaatuutis ta'e karaa alagaatis ta'e karaa warra kaleessa ganeetii fi isa siichi ganuu barbaaduutis ta'e waan dhufuu deemu otoo inni hin dhufin inni ijaarame kun ammallee gadi fageenyaan ijaarame isa kana hubatee ummata Oromoo ijaaruudhaan ammallee wanti nu hafu. Ammallee Oromoon hin ijaaramne hin geenye ijaarumsi Oromoodha. Ofii isaatii hundinuu qabsootti abbaa ta'ee of tarkaanfachiisee wal tarkaanfachiisuudha qaba. Isa ganee fi isa kaayyoo sharafe nama biraa itti barbaaduu hin qabu. Inni waliin jiru sun yeroo baay'ee abaa'oon maal godhe osoo inni maal godhu namni isa keessaa bahee gana isa keessaa akkas ta'a jedhee warri hedduu komatu baay'eetu jira miseensuma ta'e. Inni yoo gaafa kana maal godha? Gaafa namni isa bira taa'ee akka kaayyoo ittiin gufattuu fi qabsoon hin tarkaanfanne gungumu komatu hamatu gaafa sana inni bira jiru maal eega miseensichi. Kanaafuu nutummaan inni ijaaramnee jirru kunu qixa sirriitiin of ijaarree kaayyochaan taligamnee kanneen gufuu qabsoo ta'an hunda isaaniitu dura dhaabbachuu fi firaa fi diina keenya adda baafatu. Inni mooraa qabsoo keessa taa'ee qabsootti gufuu ta'u. Inni akka barbaadetti caasaa ofii ijaarrachuu barbaadu. Hundi isaatu diina. Inni faallaa ABO woboo deemu abbuma fedhe taanaan diina qabsootii. Fedhu sana ijaariyaa ta'u, fedhu sana gaggeessaa ta'u. Hundummaan isaatu akka diina qabsoo ta'e namuutu hubatee dura dhaabbachuu danda'uudhaan wanni nu hafe bu'aan qabsoo guddoodha. Ijaarumsuma kanaa fi xannacha ammallee qulqulleessuu, xannacha duumalee kan lafan arganne gochuu, firaaf diina isa jennutti immoo firri keenya ABO woboo jaarmiyaa ABO woboo qofa. ABO woboon immoo tokko qofa lama hin jiru. Maqaa ABO wobootiin namuutu fottoqee nama isaaf ta'u ijaarratee alaabaa of duuba fannifatee daldaluunii fi ilmaan Oromoo gowwoomsuun akka inni dhaabbatu irratti hojjetuudha qabna. Maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin daldaluun baay'ateeti jira. Har'as kaleessas hin dhaabbanne wanni kun. Uummanni Oromoo akka inni ABO woboo jaallatu waan beekanuuf warri kaayyocha sharafan warri qabsoo ganan nuti ni ganne kan jedhu takkaa hin dhageenye ni dhiibamnes jedhu. Xannachi mooraa qabsoo keessaa silaa maal godha jiraachuun isaatu sirrii miti. Silaa lubbuun jiraachuun isaaniitutu carraan argame cubbuudha iyyuu. Maali seerichuma takkasi ka dhiigaaf lafeedhaan ijaarame mooraan qabsachaa. Ergammoo jiraatanii gufuu ta'uu dadhabuudha qabani. ABO woboon tokko qofa. Kanneen maqaa qabsootiin jedhee biyya isa jiraatu, biyya alaa isa jiraatu, diina qabsoo akka inni ta'e beekuudha. ABO woboo jechuun immoo qajeelfama seera adeemsichaa dhaabichaan taligamuudha malee maqaa moggaafatanii ofiin jechuu miti. Abbaan ofiin jechuu miti. Kaayyoon isaan jechuudha. Kaayyocharraa maqe taanaan gufuudha abbummaan fedhayyuu isa kana beekuudha qabnaa. Isa kana dura dhaabbachuutu immoo xiqqoo yeroo baay'ee nu jalaa hafa. Isa kana qofa dura haa dhaabbannu. ABO jira woboonis tokkuma qofatu jira. ABO woboo isa bosona jiru kana qofa kan biraa tokkolleen hin jiru. Qabsoon bilisummaa Oromoo immoo kan inni ittiin hoogganamee gaggeeffamaa jiru jaarmiyaa ABO wobootiin malee kan biraatiin hin jiru jechuudha. Kanneen faallaa kana dhufanii hooggantoota dhaabichaas jibbaa, qabsochaas jibbaa. Moonni isaan hooggantoota dhaabichaatii fi keessaa lakkaawanii namoota jajjaboo ta'an qofa jibbuu barbaadanuu fi qabsoo bilisummaa Oromooti jibbine yoo jedhan uummanni Oromoo isaan hin dhiisu. Innumti hawaasichi qabsoo keessaa qooda fudhachaa hin jirreyyuu ni jaallata dhaaba isaa irratti nama hin dhiisu ni beekan. Waan kana beekanuuf alaabaallee utuma jibbanuuti of duuba fannifatu. Qabsoollee utuma jibbanuuti maqaa qabsootiin deemanii daldalu irraa dubbatu. Yoo ilaalle mallattooleen isaan qabanu gaggeessitoonni isaan jibbanuuf piippiin jibbitos. Wanni isaan jaallatanuuf piippiin jaallattos.
waluma dhufa ilaalchi isaanii hundinuu jechuudha. Eger deemanii bakka itti galan ni qabani akkuma amma duras argaa dhufne fuulduratti sinuma